هاي أنا نقول تجرب هاي إلمو ما درتي قالوا أنا جت واسدين بس سامباري ما أنا ندري ساري تري ديجر إيه جبا جري سنجي يا عبد الله سيري غوري وجاجي ولي قال له بوجا نسي بوجا نمت كشبودي هاي لا ما جاوت نمو تجنن أكيد تلاقي خاصة تري ما هو قال ما نبريتي بارنا أنا بسلا مخاط شيء نسي خلنا سيد الدرب والله عم أنا خلنا خيس أنا باسل أنا أقولك بقى يدو نسوي جدا بي سيسو كان جبنا يا بوجا نمرو فجرا أسيب جري نجمة تنجري بوجا يولا كجيبه أريو لا تجيبه لينا قاعد تقولي سين ديجر على الولاية برايا ويا خانو تكسي شانو أنتو بوتنا ديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاب جمتو ده هرد جمتو ده إلما أرما وجودو ما خلو عبد الله نقدر خرو كزمان إيه نقول كوف يا رب ما جي دواش هذا ندين دي بسين كلا دواش هذا كل ندين قولين كلا هي بيبر مستر هم ده ميبر مستر هم ده ميبر لبو ده راو كودر راو أو تو ده خينيا هذا أنا لا ده شغادي شغالنا كنا شيء نسكن نجيب شغالنا كنا لا هذا أنا لا فيزياء ini mah misteri ini mah berakal sih jadi beresikti beber dagingnya shamil kan hati shamil mami shamil kan yo ho nerafu itu kok kulfi nerafu itu dia talukan ini sih jeber bu mali nih bare wahai beber malu nih mal di lina kan nih terus mal ya beresik itu apa kabar kaya amalnya hasu juga untuk tak tekan sih apa nih syur kayak anu syur kaya fit wih gubernnya aja nunggu video di siapa apa kaya rabbi sih ber lah him ya him wani Yusuf ya kasih Yusuf mali wani kasih berbandung mari berbadu ya boleh sekali ya kayak satu lah lina dan cina apa deh kasih lina dan kayak cuma gara-gara kayak ilmu okisin dan temu Mustafa ada untuk wahid tuh juga kamu ya boleh sekali amat tuh kutu itu tayo nem sih lagi pada isi lagi pada alman orang lagi pada umat siri fi falfalo berukhana rai amma Yusuf itu titoro ultuma lina kaisa rakina kaisa bahas gawe masyaikhan itu gue aja hayi lagi pada mister orang itu asal gom Yusuf bicara sedro hayi akasitti ilmu la lina akasit talchise te khamalla kasatin mana akhimara ilmu talchise achi basi ilmu tam ilmu khana michasi kosan imbetu michalina kosan aye Yusuf ka akasit mana akhima geise makhina malla ka kontrata bude lina galche nyaata godhe fi akasitti uffata ilmu raabite waa hunda khalas dawaachi qabe haymutti jira mai himutti jira bar rahmat singol sitti jibutti jiru war da rahmat singol abada wana adna gode ana abeti him ya bolesi dawaashi ha kun dabina haye dawaashi ha kun dubada dawa lagi pada wae Yusuf irra waa Yusuf godu dem da zan natti mi dabi bari muttin jira na man na bane tu dawa kana rachi dem ya akhi dawa bar dabi me la yeni ni ya bolesi ini ma khalas dawani siya خلاص بليز akkasitti saniifi khaliina jira dhaabbatee dhaanni liina akkasi gargaaree rakkoo san keessaa baase kan ilmaan isaanii ilmaan liinaa san garteeme duraan kaa fuudhiiti mushaara goleetii liinaa san ni beektaame faayoo san maal godhu deema waata godhuun deemee mitafi aboo kanaas inni muka akkas taanaan waa akkatti hin tala inni muka akkatti himi خلاص هم يا بلسي هم هي أكن نيتين أنا جيسين كايه أبو هني خلاص هم رب ماجي نوباسين هم رب ماجي خلاص يا بلسي لا بلا بشان نوباسين كاهني نالا لكن تك كاين أكسر تلمان فايون كعافة دراني ما فايو يوسف فجيسمي فجيسة كامات كمبتشو أجايبا درنا كايسر تيمي أكسر تفوري أمور تخاوني وفني عبد الله سيري قونه بوجاجي ولي قال له بوجانا مت كشبودي ayyee naaf Yusuf akkasitti sanii bamma Yusuf ka hedduu gammadee kaayachuun mana nagaa keessa mana oowwaa keessa qabbaratan taa'u jiraame bakka Yusuf ni beektani bakka Yusuf jiru ni beekne bakka tam jiru jechuun kaatee amma kalaas iyyaafannoo qabna kan nama jala goonee jira amma saniif Abdallaa nama isin hojii dalagumoo nama nagaa jala gootan namuma kaa jechuun nama nagaa kaayachuun nama hojiin dalage maallaqa fudhatu jiraame aywa amma argina namni isin wajji iyyaafannoo isin qorqoone maallaqaan deeman kaa ayi yaabbuleessa qiyyoo lakki shurkeeffadhu yaabbuleessi kabajamtoota daawwattoota keenya wanni kun ni gubdii yoo shurkeeffatee yoo afaanin naqan bishaan quraanaatti qullaa bishaan quraanaatti wajjin galaan gara kana ciree yaasa jechuudha ciree yaasa bartee dhumattee jirte irra alhamdulillah tee dhumattee jirti waa hunda lafa kaa'e inshaa Allah yoo rabbiin jee waa hunda haqee himte jala bu'eetiin takka takkatti ifarka galchuudha hayyeedhaa buqaa hime hayyee akkasitti
Yusuf akkas godhee mere amma Yusuf nama nagaatiif itti goonee kan maallaqa fudhatu jira mere biyya tana keessa ni beekta. Nama maallaqa fudhatu itti goonee duraan. Waggaa Abdallaa kan ni beekta kan Abdallaa reefu sitti bakkumaan jeesan mistira wal beekan hin jeeru Yusufiif inni mistira walitti himatan. Saniif Abdallaa kan akkas goone nuti Yusuf qabachuudhaaf. Abdallaa wanni qabataniif Yusuf wanni qabannuuf. Wanni Abdallaa akkana maraajitanii. Yusufitti ergina Yusuf inni mistira wal beekanii waan hundaa'u waan garaa isaanii keessa jira walitti himatan. Isaanumaa wajji nyaatee mere isaan wal nyaachifneetuma jidduudha faayoo fuudhuudha amma Abdallaa siirii goone jechuudha. Faayoo sun jidduu fuunee dirqama nuti dhiidhaa jalaa guyyaa. Ilmaan dhiiraa sana osoo baaran dhaqaadha. Obboleetiitu ilmaan obboleetii jalaa fixee akkuma jedheef duraan kaa nuti akkas gooneemi. Ilmaan dhiiraa kan mul'atan. Duraan kaa jechuun ilmaan dhiiraa baaratti. Dhiiraa kaa gurbaan keenyas ni jaalatee mere. Sababii saniif qaamallee dhiisuu jira. Nuti warra Itoophiyaa dhufe siin jenne duraanuu sitti hin jiraata qaamallee nu rakkisini. Angara dhageeffadhu. Anamma haasoo jiru qulfi jirta bara. Qulfi. Irratti jirta jirta. Na qolloftee tunis hidha. Guyyaa kan hunda. Ittiin deebu. Laan dhagee kaasittiin himaa jira. Amma ati bara amma laan dawaa sheekaa san qolli dharraa fageessi mistira ni baasa. Baasayyee. Mistira jara sanii hunda takka takkaan hin baasa keenya hunda. Eenyu kun jedhu. Nini. Hunda lama qabu. Hunda siitu takka takkaan sii baasa. Atummaan dhageeffadhu gurra kee keessaa uurii sirrii fudhatu. Dhageeffadhu almaan Oromoo dhageeffadhu. Damaan hayyee. Angara kanaan dhugubatu jira. Hayyee. Ilmoo namaa dirtee garuu ani jechuun asitti. Barsan sanbari isaanii dirii dhiigaru. Saniqa. Eenyu maal? Mata warra Itoophiyaadha jala dhufe san diinaa jala. Eenyu warra Itoophiyaa jala dhufe sun? Beektu. Hin beeku. Wayyaa abbaa kiyyoo. Ati dhagee qaama sitti hima maqaa kan jedhu baay'isisiniiti. Maqaa kan jedhu baay'isanii dhageessiif hima. Akkasitti saniifuu Yusuf jala deemnee jechuudha. Bulchaan akkas godhannee bulchaan akkasitti dhufee Abdallatti siirii godhe jechuudha. Sila ammaa nuti akka feenudha. Abdallaan lubbuu guyyaa kana beesan siirii takka bulchaan askaayii takka fudhatee ni jirti. Amma kaa jechuun san fuunee kaaree fuggaate alanna qabdu san bishaan quraana facaaftee alanna qabdu san gartee hoggasan takka ala darbe. Atee qoy. Atee. Ani nambarii yaabbalee dhiisa. Maqaa kiyya nambaasii dhiisa karaa bumaa. Maqaa nambaasii. Ati maqaa jettee kan taate toone. Maqaa nambaasii ni jee maqaa kiyya maana baruu barbaaddaati wayi maqaa kiyya tokko meeqaan hime wayi nama dhiisa kalaas ni hima maqaa dhiisa. Dhiisa. Haadha Adam naan jee dhiisa kalaas maqaa kiyya. Haadha Adam. Haadha Adam naan jee dhiisa kalaas maqaa kiyya ni hima. Ada maqaa kiyya kalaas haadha Adam. Biitu guutuu si beekti. Ni beekane. Si beekti. Ni beekane. Yaa buda. Budaa bitiyan intala san jaalanne malee liinaa jaalanne malee budaa dhaalee saniif siirii goonee akkana waliin fichisiisu Agee liinaa tan hunda akkana dhaabbatan isinin gurgutaa isinin gataan. ati ko Dursi dhageeha duraan bar bishaan kun jechuun bar ciraniiti marrimaan kee ciranii dusii uustaan. bara akkasitti duraan bar Yuusufiin nu jabaatee bare amma namni firraa dadhabe tokko gurbaa sanii gaa gurbaa shaamil jedhanii sanii beeytaati. Gurbaan shaamil anaa bar siiree anaa bar hayyee gurbaa shaamil jedhanii sanii gaa kaa firraa dadhabne amma tokko dhaapho haa himutti jira osoo bismillaahi rahmaani rahiim qabi haaji. Natti hin deebisin kalaas ulee natti hin deebisin quufee ni hima Tafayyee. akkana guddaa kana rabbi si haa gubbisumaan gubaa hayyee hinima yaabboleessa hinima Liinaa yalaan dhaabbatuma yeroo dhabe ka'an nama guddaadha amma nama Hai guddina si haadhoon. nama guddaadha Ayyoo bulchaan si naalle maqaa. Yaamta bulchaa as ta'ee yaamta. bulchaan dhufu jira Dhufu jira. bulchaa barbaaddaame bulchaan dhufu jira waan Si bulchaan ni qalala. hayyee muko san gartee mukuna sheeka kana san maskooyi tanarraan gad darbe Wallaahi. Uyaqeeti. darbe yaa darbe ka Maaliif akkasitti ilaala amma hini maka ana haadha jama haadha aadamiiti nama guddaadha akkasitti nama guddaa mistira yalaan baasini ati amma dhiisi mistira yalaan baasini gurbaan shaamil jedhanii Maaltu itti fuulaatti? fuulatti moo tuni haa fuula isaanii Maa waan kana dibachaa of yeroo hunda. isaanii nuti beekaa bara akkanatti jechuudha isaan sun duraan akkanatti Haa ilma Abdallaati fi yaardii Abdallaa maal hojii cabsuu barbaadde? ilmoo haa jechuun akka ilmaan sii gattee ugu ilmaan gatte Abdallaan adda deemanii gurbaa kiyyattiin fuudha haa hayi ati hanga kana gowwaa dhaayiliin qabdu akkasitti haasite jirtu yaadne ugu ilmaan baharaan galchi jedhanii baharaan obboleettiin baharaan galchi warri keessa Sawanti maal lolti? Maal lolti? Suutu bidwaa? hayyee sotaan Itira. dhagee haa siifin fixa Lola beeta? Sabara beeta? siifin fixa Suutu bidhu tartiibaan? hayyee Maa jaawta? Nama guddaa jenne? akkasitti dhagee haasitti hima ugu ilmaan
achumaan fuunee akkamitti gurbaan akkanatti ilmaan keessi jala agatenne hijibnee jidduu sana seennee nuti gurbaa keenya fuudhu dhugusan ilmaan jala dhumanii mee gurbaa keenya fuudhu saniif ilmaan liinaa obboleettiidhaan dhuman ilmaan liinaan dhuman Abdallaa ofa gudhu feetan dhumuu didanii bara Abdallaa kaa jechuun akka inni isii miidhee kaa isiin isaan namiidhu jirettee isa jibbutuuf qa saniif nuti akkasitti milkaa ofii malee maal taate ati gowwaan hanga kana Abdallaa bakka beetani kanaas rabbumaa jii mistira nu jalaa baaftee fitiin dhiisa qa mistira baaftee fitiin qa hin ga'u hin ga'u amma nee akka liinaa dhaabbatan akka liinaa kanaa balbalasiin bahin ani isin hin gatu fedhaa'u lumo kanaas bar dawaa sheekaa kanaan isin dhumtaniiti isin dhumtanii kan liina ni gaba dawaa sheekaa kanaan gubbee dhufittan laala isin gubu mitiiyu maal way dawaa sheekaa kanaan naajjeefte na raadhiisan manatti ganaan isin marribaan si jiruuta marribaan kaammaa ola ciramu jiraniiti akkasitti amma hokkoota lubbuudha na baase kalaas hidhaata narraa laaffisi narraa hiita hinima yaabboleesi hinima kanaas amma dhage mistira ka bulchaa feeta ka bulchoodhaan yaami bulchaa bulchaa hojii dalaguu jiru dhage ibsaan bulchaa hojii dalaguu jira ibsaan moo ibsaan takkaatu bulchaa hojii dalagee beeku atummaan hin yaamne ibsaan miskiina hin tuqinisa aqayim kalaas hinimaanis hinimaan jeeban hinima ibsaas hinima ibsaan hinimaan jeeban hayyee hinima ammaa garaana gubdan ibsaan beeta ibsaan keessan jiru bulchaa hojii dalaguu jira ibsaan bulchaa aqayim waan takka dalaguu aqayim waan takka ibsaan laal mana isaa manuma isaa galeetuma gabbee jimaa isaa fudhatee ol deebi'eetuma mana isaa taamalee waan takka ibsaan wallaa miskiin nama ibsaa na dura beekuu jira ibsaa sharii itti yaadu jira dhuguu akkami bakki tana dhufa yanii kana isaan dhufeeme bulchaan baan sharii itti yaadu jiran ibsuma sanittu ibsatti bulchaan baan sharii itti yaadu jiran ibsaan akka nam meeqaan jirtan sin nuti moo way bulchaa malee nama kudha tokkuma kudha lamaan jira nama hedduu jira garee ijaarree jechuun amma garee ijaarree garee san facaasu yaala dura garee san facaasuuf yaala garuu garee hin facaafne malee waraana qopheessaniiti mana takkatti raashina waa hunda nyaata waa hunda jaayisu godhaniifi facaasu deeman dura Abdalla siiriif irraa gooneeti Abdallaan akkasi mistire beeka Yuusufin dhaqu jennee akkas goone malee kalaas amma himee Yuusufitti isin dhayitan liinaadhas gara maqaan kaaftan bulchaadhas libidda abshir siifi bulchaas barbara ibiddaatiin irra dhaq ibidda akkatti garaarratti isin dhaq bulchaa feetaame amma gubbaasan bulchaan feeta hin fedhee bulchaan harree hundanaa isin dhufaniiti eegina luka lafa nakaa isitti hidhamu hayyee dhabe gaddaa laan ammoo bulchaan harree hunda asiin dhufeeti gana Abdallaan beeyo siyyeessan na harkan san garteemi atiin agartu malee uummanni ammallee as duuba ni jiranii bara as duuba dawaa sheekaa kana sodaatan malee silaa qaata mana kana seenanii qulfii hundanaa fidanii addarraa eekan amma bishaan quraanaa kanaaf silaa mukaati isheenis eekan kana asiin gad darbite wallaahi ammaan dana mana kana keessaa na baasan sii galee hidha geessaami gattaa isitti hima amma jennee as duuba jiran jee bulchaan amma isaanii na sobu jirtaa beeki si sobaan jiru dhagaa bulchaan amma dhufu jira asii wajjin nyamatti hin jiru yoo nan kijibe arra yoo nan kijibe amlee fedheetiin gara sin mana san sira darba ayyoo yoo nan kijibe ammaan tana garteeme fuudhiiti muka sheekaa kana cafaqee afaanin na dhaye yoo nan kijibe yoo bulchaan dhufuu baate ayyee kunoo bulchaan yoo ammaa sin dhufuu baate asuma keessatti jechuu dhaan daqiiqaa yeroo muraasa booda yoo daqiiqaa 15 booda bulchaan dhufee asiin maskoota kana na dubbisuu baate ni kijibanaa jee ayyee liinaa watuma maal argisiisa liinaa kaa jechuun isii dhiiga irraa dhuyneeti biraa yaa'u yaana kaa nuti akkasitti shaana hunduu guuttanii ijoolleen amma ganaa kanaas ati mana kana keessatti akkamitti nu muddamsiifte yeroo hundaa usumaaf Yuusufin nu muddamsiisa yeroo hundaa isin nu rakkisa malee nuti silaa nama kaan ibsu Yuusuf jira bari sina jeesu deemu Yuusuf moo aboodii haa ganamaa kana akkasi bilbilee kan nuti quba qabna si bilbilee achi dhaqee quban qabdu ayyee quban qabdu ganamaa kana si bilbilee liinaan duu jirti mana keessatti Abdallaan ajjeesu jira si jenne daanuu hay quba qabnaa bar nuti quba qabnaa bar mistira hunda himee bara amma kanaas dhiisa mistira takka takkatti himee waan hin jallisanii qaba hin qaba